waaqayyo faata akkuma dhaabannee jirutti kadhanna ulfinni waaqayyo faata waaqayyo saeegee jiraachisee yeroo kanaan nu ga'e kanaaf harka keenya walitti rukutuudhaan galataa ililleedhaan fuula waaqayyotti dhiyaanna galanni waaqayyoodhaaf faata fayyaa qabaannee jireenya qabaannee nagaa qabaannee ganama kana carraa guddaa arganne miilla waaqayyo jala teenye dubbii isaa dhaga'uudhaaf kan walitti nu qabee isaa ammayyuu bara baraan maqaan isaa godhanaa jira. Gooftaa keenya waaqa keenya eegaa keenya nuuf taate jiraachisaa keenya nuuf taate fayyaadhaaf nagaa nuuf laatte ganama kana akkaataa kanatti fuula keetti walitti nu qabde maqaan kee maqaa gooftaa Yesuuseen bara baraan godhanaa jedhu. Bararratti bara namaaf dabaltaa guyyaa irratti guyyaa namaaf dabaltaa jiraadhu jettee jireenyatti nama jiraachifta nagaa namaaf laattee nagaatti baaftee nama geessita ati waaqayyoodha namaaf du'a gidduu galtee du'a nama oolchita ati waaqayyoodha maqaan kee bara baraan haa jajamu waan keessa nu dabarsite haala keessa nu dabarsite akkaataatti nu jiraachifte hundumaatiif maqaan kee bara baraan godhanaa jedhu. Harka waaqayyummaa kee ofirratti agarre gargaarsa waaqayyummaa kee ofirratti agarre harka qabdee nu ceesisuu kee argine baaftee nu galchuu kee argine ati waaqayyoodha si jajanna si galateeffanna isa guddaa maqaa kee ol qabna maqaan kee maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan haa jajamu. Haleluuyaa haleluuyaa ati waaqayyoodha. Fuula kee jirra yeroo kana nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u dubbiin kee jireenya bara baraati dubbiin kee hiikaa jireenyaati ati waaqayyo jireenya tokko tokko keenyaatti immoo dubbachuun maqaa gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u adaraa yaa waaqayyo waan tokkoon si kadhadha yeroo kana dubbiin kee nu haa argatu dubbiin kee jireenya keenya haa argatu dubbiin kee qalbii keenya haa argatu dubbiin kee humnaan gara keenya haa dhufu yaa waaqayyo waaqa jiraata dubbiin kee yoo nama argate jireenyi namaan jijjiirama dubbiin kee yoo nama argate namni dhugaadhaan si beeka ganama kana dubbiin kee nu haa argatu haala keenya irra darbe haala nuyi keessa jiru irra darbe yaa waaqayyo haala nuyi keessa darbe hundumaa irra darbe dubbiin kee gara keenya haa dhufu yaada keetiin kan mormu dubbii keetiin kan mormu yaada kee oliduu kan barbaadu qalbii kee jabeessuu kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u ganama kana hidhatee kan bahe ganama kana kakatee kan bahe dubbii kee hinuudhaaf kan bahe maqaa Yesuus isa du'a mootee keetiin kan cabe haa ta'u qalbii namarra taa'u kan barbaadu yaada namarra taa'u kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuus isa du'a mootee keetiin kan cabe haa ta'u dubbiin kee dhorkaa malee haa dhufu. Anaanis na gargaara dubbii keessa dhugaa kan dubbadhuuf na gargaara yaada kee saba kee biraan akkan ga'uuf na gargaara yaada koo utuu hin taane yaadni kee haa dhaga'amu hingoota galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Akkuma dhaabannee jirrutti dhiifama guddaa akkuma dhaabannee jirrutti kutaa har'aaf nuuf kenname hin dubbifannaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 kaasee kutaadhuma amma dubbifanne hin dubbifannaa akkasidha. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 kaasee akkasidha. Yesuus itti fufee isin soogidda lafaatii soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabee maaliin deebi'ee mi'eeffa malee gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee homaa tokkoofuu waa'ee hin baasu. Isin ifa biyya lafaatii mandarri tulluu gubbaatti ijaaramee dhokachuu hin danda'u homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u baattuu ibsaarra kaa'a malee ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedhe. Yesuus seeraaf barsiisa raajotaa dhiibuudhaaf waan hin dhufee hin se'inaa
ani isaan raawwachuudhaaf an dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhuguman isinitti himaa hamma waaqniif lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fidalaa utuu fiixaan hin ba'in hin badu. Kanaafis namni abboommota hundumaarra xinnaatan keessaa tokko diigamuusaas namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessatti isa hundumaa irra xinnaatu hin jedhama. Namni abboommota kana eegee barsiisu garuu mootummaa waaqaa keessatti guddaa hin jedhama. Ani isinittan himaa qajeelummaan keessan qajeelummaa warra barsiisota seeraatii fi fariisotaarra guddaa yoo caaludha baate mootummaa waaqaatti gonkumaa hin galtan isaaniin jedhe. Ameen. Inteenya. Waaqayyoon waaqa keenya guddaa galateeffanna. Jiraatanii nagaa qabaatanii fuula waaqayyootti walitti qabamuun carraa guddaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as akkuma torbanarraa jalqabnee turre luba Mikaa'elii wajjiniin torbanarraa waa'ee lallaba gaararraa isa jedhamu jalqabnee turre. Har'as kutaan keenya har'aa kuni lallaba gaararraa isa jedhamu keessaa kutaa tokkodha. Isa walii wajjiniin ilaalla. Wangeelli Maatiyos boqonnaa 5 hamma boqonnaa 7 lallaba gaararraa jedhamuudhaan beekama. Maatiyos boqonnaa 5 hamma 7 kan jiru lallaba gaararraa jedhamuudhaan beekama. Sababiin isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee taa'ee barsiisuu jalqabee jedha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti. Boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti immoo Yesuus gaararraa gadi bu'ee namoota fayyisuu jalqabee jedha. Kanaaf boqonnaa 5 hamma boqonnaa 7 kan jiru yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaara gubbaatti ol ba'ee yeroo inni barsiisaa ture wanta ta'eefitu lallaba gaararraa jedhamuudhaan beekama. Lallabni gaararraa kun jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos keessattis yookaanis ilaalcha gooftaa Yesuus keessattis ilaalcha namoota madaa qulqulluu qoratanii beekanii keessattis lallabni gaararraa kun iddoo guddaa qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lallaba kana kan inni ittiin xumure Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 hamma lakkoofsa 27 irra sagalee jiruun xumure lallaba gaararraa kana. Innis kan inni dubbatu akkas jedha. Dubbii koo kana dhaggeeffatee kan ittiin geggeeffamu kan hojiirra oolchu inni nama mana isaa abshaala nama mana isaa dhagaa irratti ijaarrate fakkaata. Isatti fakkeeffama. Bokkaan roobee lolaanis lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana kanattis bu'ee manni kun garuu jiguudhaaf hin dandeenye sababiin isaa dhagaa irratti ijaarameera hojii jedha. Itti fufee immoo namni dubbii koo kana dhaggeeffatee ittiin hin hojjenne garuu nama gowwaa nama mana isaa ashawwaa irratti ijaare fakkaata. Bokkaan roobee lolaanis lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana kanattis bu'ee manni kunis hin jigee jigaatiin isaas baddu baasa ta'ee jedheetu waa'ee dubbii dubbate kanaa ammam cimaa akka inni ta'e namnis sirriitti hubachuun akka isaaf ta'u dubbata gooftaan iddootti kennee namni dubbii koo kana dhaggeeffatee hojiirra oolchu mana isaa dhagaa irratti kan ijaarrate fakkaataa jedha. Yeroo bokkaan roobuu yeroo lolaan lola'u yeroo qilleensi qilleensa'u hin jigne dubbii waaqayyootu keessa jira wanta ta'eef dubbii waaqayyoo kana fudhateera wanta ta'eef jechuudha. Gooftaan dubbii kana dubbii gaararratti dubbate kana iddootti kennee dubbata. Gooftaan waan mootuu hin taane beektonni macaafa qulqulluudhaa namoonni abbootii waldaa kiristiyaanaa namoonni ta'an keessumaayyuu jaarraa 5ffaa keessa namni jiraate Ogistiin namni jedhamu abbootii waldaa keessaa nama beekamaa namni ta'e tokko waa'ee lallaba gaararraa kana yommuu dubbatu akkas jedha. Namni hundumtuuyyuu jedha lallaba gaararraa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan barsiise wangeela Maatiyos keessatti kan arginu hundumtuu yaada gaarii qalbii guutuu garaa amantiidhaan guuteen yoo itti dhiyaatee ilaale jireenya amantii dhugaa keessaa argataa jedha.
waaqayyo nu gargaaru. Garaa guutuudhaan amantii guutuudhaan lallaba gaararraa kan namni taa'ee dhaggeeffate namni ilaalee amantii yookaanis amantii dhugaa kiristiyaanummaa dhugaa isa keessatti argataa jedhe dubbata. Kanaaf lallabni gaararraa kuni jireenya kiristiyaanummaatiif hiikaa guddaa kan qabudha jechuudha. Torbanarraa lubi Mikaa'el kutaa jalqabaa irratti dubbachaa turanii kutaa isaa irratti dubbatan cimsanii irratti dubbachaa kan turanii karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an hagammadanii mootummaan waaqaa kan isaaniiti yoo jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate isa kana irratti dubbachaa turan. Karaa hafuuraatti hiyyeessota kan ta'an isaan hagammadan mootummaan waaqaa kan isaaniiti yoo jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Waa'ee kana waa'ee hafuuratti hiyyeessa ta'uu kana Phaawulos ergaa isaa warra Filiphisiyoosiif ergu boqonnaa 2:3 irratti akkas jedhee dubbata. Waa'ee hafuuratti hiyyeessa ta'uudha boqonnaa 2:3 irratti akkas jedha. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa jedha Phaawulos iddoo kanatti. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada of tuulummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa jedha. Kuni hafuura gad of deebisuu gad of qabuu keessaa kan dhufuu danda'udha. Inni kun yeroo baay'ee jireenya namootaa keessatti baay'ee rakkisaadha. Hafuura gad deebi'aa qabaachuun gad of deebisuun gad of qabuun situ caala jechuun baay'ee rakkisaadha jireenya namootaa keessatti. Dhiyoo kana waan tokko dubbise pirezidaantii biyya kanaa nama turantu abbaa haadha manaa isaaniitii wajjiniin bashannanaaf gara baadiyyaatti ba'anii jedhan. Gara baadiyyaatti ba'anii adeemaa oolanii konkolaataa isaanii ooffatanii jechuudha. Mukeetii, baala, margaa, saawwaa, qonnaa maal kana hundumaa ilaalaa oolanii baay'ee gammadanii gara galgalaa gara mana isaaniitti deebi'uudhaaf deemu jedhan. Utuu deemaa jiranii konkolaataa isaanii keessaatii gaaziin jalaa dhuma. Yommuu gaaziin dhumu gaazii guuttachuudhaaf gara gaazii isteeshinii tokkotti goranii dhaabbatanii jedhan. Gara gaazii isteeshinii kanaatti goranii yommuu dhaabbatan lamaanuu konkolaataa keessa jiru. Namichi seerbii isaan godhu tokko yookaanis namni gaazii buusuu isaan gargaaru tokko achi as deemaa dhufe. Haati manaa pirezidaantii kanaatiif iji namichaa walirra bu'ee wal ilaalan jabeessanii wal ilaalan. Isa booddee pirezidaantii tomaa tokko yoo tun dubbatanii haati manaa pirezidaantii kanaadhaa konkolaataa keessaa dafanii bu'anii dhaqanii namicha baay'eetti marmanii nagaa gaafatanii cimsanii nagaa gaafatanii isa booddee gaazii erga guutanii raawwatanii jedhanii booddee baay'ee dhaabatanii haasa'aa turanii jedhan namichaa wajjin. Pirezidaantiin makiinaadhuma keessa jiru. Isa booddee erga baay'ee haasa'aa turaniiti cimsanii mootummaa irratti nagaa cimaa walitti dhaabanii gara konkolaataatti achi as deebi'anii jedhan warri manaa. Isa booddee xinnoo takka deemanii pirezidaantiin haadhoo namichi silaa eenyudhaa jedhanii gaafatan. Yeroo kana jedhan isaanis namni kun dura nama wajjin turreedha amma maqitti malee iyyuu itti heerumeen oole yeroo sanaa jedhu. Hin fakkaata dubbisuma keessanirraa iyyuu jedhanii pirezidaantiin xinnoo takka taa'anii deemsa isaanii itti fufan. Fufanii dubbiin isaa xinnoo qoreera fakkaata gaa pirezidaantii. Isa booddee taa'anii pirezidaantiin haala namichaas yaadanii haala ofii isaaniis ilaalanii isaan pirezidaantiidha namichi gaazii buusaa kan hundumaa ilaalanii egaa amma natti hirmuun kee White House si gashee asiin si ga'ee maal jechuu barbaadan fakkaata. Dubbiin isaa immoo xinnoo ishees ittiin tolle kanaaf haadhoo amma maqitti malee haadha mana nama gaazii buusuu taatee oolte kaa jedhanii nata asiin si ga'ee jechuu barbaadan egaa jechuudha. Jaartinis cimoodha. Isaanis no utuun isatti hirmeera ta'e inni pirezidaantii ta'a ture
jechuu barbaada. Wangeelli garuu gadoof deebisuudhaan jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiisuudhaan jedha. Sababii keetiif waan gaariin akkasii ta'e akka waliin jennu barbaada Waaqayyo. Sababii keetiif guddanne, sababii keetiif as geenye, sababii keetiif jiraanne akka waliin jennu barbaada Waaqayyo. Waaqayyo kana nu gargaara. Kuni hojii namoota Waaqayyoo ture. Phaawulos si'a tokko waldaa Qorontos keessatti amantoota gidduutti wal dhabiinsi ka'e. Amantoonni warri kaan an kan Phaawulosii jedhu, warri kaan immoo an kan Aphiloosii jedhu. Phaawulos dhimma kana ilaaleetu ulfinni kun anaafis miti, ulfinni kun Aphiloosiifis miti, ulfinni kun Waaqayyoodhaaf ta'a jechuu barbaadeetu akkas jedhe. Egaa Aphiloos kuni maali? Phaawulos kunis maali? Ani nan dhaabe Aphiloos bishaan obaase, Waaqayyo garuu hin guddise. Waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabe inni bishaan obaases homaa miti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isa guddisuuf galannaa ta'u. Ni harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoodha. Gara Waaqayyoo agarsiisuu danda'uun eebba guddaadha. Wanta gaarummaa ta'uuf, waan hojjetamuuf, ulfina isaa Waaqayyoof kennuun waan guddaadha. Yeroo baay'ee jireenya Yohaannis keessatti wanti na dhibu, wanti baay'ee jaalladhu tokko, Yohaannisiin yeroo inni Gooftaa Yesuus Kiristoos dura dhufee yeroo inni barsiisuu jalqabe, namoonni baay'een Masiihichi si'iyyuu jedhanii gaafachuu jalqaban. Isuma akka Masiihitti ilaalanii Masiihichi si'i jedhanii ilaaluu jalqaban. Garuu namni Waaqayyoo Yohaannis gaaf tokko jedha. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irratti gaaf tokko jedha. Yesuus Kiristoos gara isaa utuu inni dhufuu argee quba isaa akkasitti gara isaatti qabee gara Yesuusitti qabee ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa kaasu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaa hoolicha Waaqayyoo quba keenya gara Yesuusitti qabne ilaa hoolicha Waaqayyoo jechuu akka dandeenyuuf Waaqayyo yaada isaa nuuf haa baay'isu. Jireenyi namootaa, jireenyi tajaajiltootaa, jireenyi namoota Waaqayyoodha. Yeroo hundumaa gara Waaqayyootti agarsiisuu, gara Yesuus Kiristoositti agarsiisuu barbaachisa. Isa kana immoo gochuun kan danda'amu yeroo jireenyi namaa gadi jedhee miilla Waaqayyoo jalatti yeroo gadi of deebisan, yeroo hafuuratti hiyyeessa ta'an, animoon yeroo nama keessa hin jirre, anaadhaan kan yeroo nama keessa hin jirre garuu ulfinni isaa kan Waaqayyooti yeroo jedhanidha. Namni hafuuratti hiyyeessa ta'ee mootummaa Waaqayyoodhaa kan dhaanu. Kutaa keenya har'aa keessatti immoo isin soogidda lafaatii, isin ifa lafaatii dubbii jedhu argina. Namma torban darbe keessaa kan ilaalleedha waa'een hafuuratti hiyyeessa ta'uudha. Kutaa keenya har'aa kana keessatti kutaa lammaffaadha. Inni kuni isin soogidda lafaatii, isin ifa lafaatii jedhe dubbata Gooftaa Yesuus Kiristoos. Yeroo baay'ee namoonni isin soogidda lafaatii, isin ifa lafaatii isa jedhu kana yommuu dhaga'an baay'ee namatti tolaa. Isa ta'uus, isa jedhamuus namni baay'ee jaallata. Garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti kan inni baay'ee irratti xiyyeeffachuu barbaade isin soogidda lafaati isa jedhu kana utuu hin taane isin soogidda lafaati erga jedhee booddee garuu jedha. Isin soogidda lafaati, soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe isa jedhu irra jira dubbiin Gooftaa Yesuus Kiristoos. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin mi'eeffama ree? Gadi baafamee gatama, namnis irra ejjeta, hin balleeffamaa jedhe dubbatama. Dubbii kana yeroo yaadu yeroo baay'ee nama sodaachisaa, dubbii ulfaataadhas. Isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu yoo mi'aa of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffamuu danda'a maree? Hin gatama, namnis irra ejjetaa jedha. Yeroo baay'ee waldaan kiristiyaanaatiif waa'ee soogiddummaa kana wal bira qabnee ilaalla. Waldaan kiristiyaanaadhaa akkuma Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo sana bartoota isaatiin jedhe waldaan kiristiyaanaa biyya lafaa keessatti soogidda, waldaan kiristiyaanaa biyya lafaa keessatti ifa. Sababiin isaa biyyi lafaa jireenya hadhaa'aa keessa jiraata. Biyyi lafaa jireenya dukkanaa keessa jiraata. Biyya lafaa keessatti jireenya mi'eessuu kan danda'u ergaa waldaa kiristiyaanaa biraa ba'uudha. Sagalee waldaa kiristiyaanaa dhaga'amuudha. Biyya lafaatti jireenya mi'eessuu kan danda'u, biyya lafaatiif ifa fiduu kan danda'u dubbii Waaqayyoo isa waldaa kiristiyaanaa keessaa dhaga'amuudha. Garuu waldaa kiristiyaanaa keessaa dubbiin Waaqayyoo hin dhaga'amu taanaan, garuu
waaqayyo hin dhaga'amu ta'ee jennaan isa gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti jedhu isin soogidda lafaati garuu soogiddi midhaan yoo of keessaa dhabe maalin deebi'ee mi'eeffamuu danda'are waldaan kiristaanaadha sagalee waaqayyoon qabdu taatee jennaan waldaan kiristaanaadha sagalee waaqayyoon dhageessiftu ta'ee jennaan maalin soogidda ta'uu dandeessi namni tokko waa'ee bara kanaa yommuu dubbatu akkas jedha waldaan kiristaanaa maaliif sagalee ishee dhaga'amuu didee warra biyya lafaa biratti waldaan kiristaanaa wanti isheen jettu maaf dhaga'amuu didee mootummoota biratti isa jedhu yommuu deebisu akkas jedha waldaan kiristaanaa sagalee waaqayyoo callistee jennaan warri biyya lafaa immoo ishee callisanii jedha waldaan waaqayyoodha sagalee waaqayyoo jalaa calluma jette ergaa ishee calluma jette dubbii waaqayyoo taraa goote hinniiste sababii kanaatiif warri biyya lafaa immoo ishee jalaa calluma jedhanii jedha waaqayyo bara keenya haa fayyisu miidhaginni waldaa kiristaanaa dubbii waaqayyooti mo'ichi waldaa kiristaanaa dubbii waaqayyooti inni gooftaa Yesuus Kiristoos jedhu isin soogidda lafaati kan inni jedhu calluma jedhamee maqaa isaaniif kenname utuu hin ta'in soogiddummaa isaan keessa jiru kana dubbata waldaa kiristaanaatiif soogiddummaa ishee dubbii waaqayyootti qabamtee jiraachuudha itti fufee isin ifa biyya lafaatii jedha isin ifa biyya lafaati ifa kan nama godhu dubbii waaqayyooti akkuma jennu ifa biyya lafaa kan nama godhu dubbii waaqayyooti dubbii waaqayyoo of keessaa hin qabaatin ifa ta'uun hin danda'amu ani ifa yonnaa ofiin jedhan dubbiin waaqayyoo nama keessa hin jiru yonnaa ta'e garuu ifa ta'uun hin danda'amu yeroo baay'ee yeroo dubbii kana yaadu namni ani ifa jechuu hin barbaadu garuu dubbii waaqayyoo immoo hin barbaadu yookaan keessa hin jiru si'a tokko dubartii tokkotu erga heerumte naannoo waggaa 5 waggaa 6 hin taate mucaa jalqabaayyuu godhatteetti yeroo hundumaa garuu akka isheen itti yaadu xinnoo ishee nama rakkisaa yeroo hundumaa sargii namaa yookaan cidha namaa yommuu dhattee galtuu cidha bareedaa yommuu argitu galtee yeroo hundumaa anammayyuu mushurraadhaa itti hin cabaqti anammayyuu mushurraadha itti waggaa 5 waggaa 6 fittee mucaan jiraa amma caccabdee anammayyuu mushurraadha jechuun yoo isin akkas jette iyyuu garuu namni mushurraadhaatti jechaan jiru mushurraadhii ka mataa isaatii qaba iseen waggaa 5 waggaa 6 fitteetti yeroo baay'ee jireenya isin ifa biyya lafaati isa jedhu kana namni ani ifa biyya lafaati kan jedhu yoo dubbiin waaqayyoo keessa jiraate yoo dubbiin waaqayyoo isa mo'eedha yoo dubbiin waaqayyoo isarraa calaqqiseedha yoo dubbiin waaqayyoo isarraa mul'ateedha waa'ee kutaa kanaadha yookaanis waa'ee ifa biyya lafaa ta'uu kana Filiphisiyoos 2:14-16 immoo dubbiin waaqayyoodha akkas jedha waan hundumaas gungummiif morkii malee godhaa ijoollee waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne warra mudaa hattummaas hin qabne akka taataniif isinis dhaloota micciiramaadhaaf karaarraa kaatee gidduutti biyya lafaarratti akka ibsaa hin ibsitu jedheetu egaa dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa jedha waaqayyoon waa gargaaru isin biyya lafaa isa micciiramaa biyyi lafaa micciiramaa ta'e biyyi lafaa jal'inaan guuteera wanti dhagamu hundumtuu jal'ina wanti mo'aa deemu hundumtuu hammina xuraa'ummaadha wanta gurra namaatti hin tolleedha wanti baay'achaa deemu garuu jedha Phaawulos biyya lafaa isa micciiramummaadhaan guute isa karaa waaqayyoo irraa kaate micciiramummaadhaan guute biyya lafaa kana keessatti ibsitu erga jedhee booddee egaa dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa jedha waaqayyoon waa gargaaru namni dubbii jireenyaa dubbii waaqayyoo kana yommuu jabeessee qabatutti biyya lafaa keessatti ifa ta'uu danda'a Phaawulos cimsee kan inni dubbatu isa kana biyya lafaa isa micciiramummaadhaan guute biyya lafaa isa hattummaadhaan guute namnis karaa waaqayyoo dhiisee kan galagale biyya lafaa kana keessatti akka ibsaa ibsitu kanaaf iyyuu dubbii jireenyaa kana jabeessaatti qabadhaa jedhee Filiphisiyoos 2:14-16 yoo dubbistan isa kana argitu yeroo baay'ee hiikkaan jireenyaa dubbii
dubbii waaqayyoo keessa jira. Saba waaqayyoo hiikkaan jireenyaa nagaan dubbii waaqayyoo keessa jira. Abdiin dubbii waaqayyoo keessa jira. Waa'een borii dubbii waaqayyoo keessa jira. Akkaataan jireenya keenya dubbii waaqayyoo keessa jira. Namni yoo jireenya harkatti hiikkaa dhabee gara dubbii waaqayyootti deebi'utu irra jiraata. Yeroo sana jireenyi isaa hiikkaa argata. Akkuma fakkeenyaaf yeroo baay'ee hiikkaa jechoota tokko tokko yommuu nu rakkisu gara Google jechootaa yookaanis gara dictionary'tti adeemna irraa hiikkaa isaa argachuudhaaf jechuudha. Akkuma kana hiikkaan jireenyaa immoo dubbii waaqayyoo keessa jira wanta ta'eef gara dubbii waaqayyootti deebi'anii ilaaluu barbaachisa. Kan akka goonuuf gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Namni hiikkaa jireenyaa barbaacha iddoo garaa garaa deema. Hiikkaan jireenyaa garuu dubbii waaqayyoodhaa keessa jira. Kutaadhuma keenya kana keessatti namni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ibni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifuu jedha. Hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraatiif ulfina haa dhiyeessanii jedha kutaan keenya. Hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraatiif ulfina haa dhiyeessan. Yaa namoota waaqayyoo hojii gaarii yommuu hojjennu waa'ee hojii gaarii kanaatiif waaqayyo abbaa keenyatu galateeffama. Waan gaarii yommuu hojjennu waaqayyotu ulfina argata. Kanaaf akka namoota waaqayyootti itti gaafatamummaa qabna waaqayyoof ulfina fiduudhaaf hojii gaarii hojjechuudha. Namoota waaqayyoo gidduuttis namoota waaqayyoo kan hin taane gidduuttis hojii gaarii hojjechuudhaan waaqayyoof ulfina fiduun itti gaafatamummaa keenya. Si'a tokko Daani'el namootaan ammeeffame mootiinis irratti ka'ee Daani'eliin gara boollaa leencaatti akka darbatan hundumti keenya hin dhageenya hin beekna dubbii waaqayyoo irraatiin. Daariyoosi Daani'eliin gara boolla leencaatti erga darbachiisee jedhee booddee halkan guutuu rakkachaa bulee ganama bariidhaan ka'ee gara boolla leencaa sana yookaanis gara boollaa sana deemeetu dhaqee yaa Daani'el nama hojjetaa waaqayyo jiraataa yaa Daani'el hojjetaa waaqayyo waaqa jiraataa waaqayyoon kee inni isaaf hojjettu inni itti fuftee isuma waaqessitu sun si oolcheeraaree jedhee gaafate. Daariyoos namni waaqan beeku. Daariyoos namni waaqayyo irratti ka'u garuu dhaqeetu akkas jedhee gaafate. Daani'elis eeyyee yaa mootii ani waaqayyo koo fuulduratti yakkaa hin goone si fuuldurattis yakkaa hin goone. Waaqayyoon koo ergamoota isaa ergee afaan leencotaa cufee nagaatti na bulchee jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namni waaqayyoodhaaf waaqayyoof ulfina fidaa isa jirutti dubbachaa jira. Isa booddee Daariyoos Daani'eliin boolla leencaa keessaa baasiseetu labsii tokko dabarse. Labsii inni dabarse baay'ee nama dhiba. Labsii inni dabarse baay'ee nama dhiba. Labsii inni dabarse kun namoota biyya isaa keessa jiraatan kutaa garaa garaa keessatti namoota bulchiinsarra jiraatan hundumaa ariitiidhaan walitti qabee labsii tokko baase. Labsiin isaa akkas jedha. Anarraa kaasee labsii baaseera nagaan isiniif haa ta'u jedhee jalqaba. Nagaan isiniif haa ta'u jedhe booddee ani har'a labsii baaseera. Waaqayyo waaqa Daani'eliidha. Waaqayyo inni jiraataan namni hundumtuu isaaf sagaduun hin ta'a. Waaqayyoof ulfinatu ta'a jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hidhamuun Daani'el boolla leencaa keessa bu'uun Daani'el afaan leencaatti darbatamuun Daani'el waaqayyoof garuu ulfina fide. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Si'a tokko tokko waa'ee dhiphina keenyaa, waa'ee rakkachuu keenyaa, waa'ee darbatamuu keenyaa yaadna. Darbatamuudhaaf dhiphachuu keenya keessatti garuu waaqayyo haa ulfaatu. Gadi qabamuun koo gaarummaadhaaf naaf ta'ee jedha namni waaqayyoodha. Yeroo baay'ee haalli rakkisaan gara jireenya keenyaatti yommuu dhufu waaqayyoon biraa gaarummaa fidee dhufa. Waaqayyoon biraa waan fidee dhufu qaba. Waaqayyo warra isa jaallataniif akka fedha isaatti warra waamamaniif waan hundumaa gara gaariitti jijjiiruu akka danda'u beekna jedha Phaawulos yommuu dubbatu. Yeroo baay'ee jireenyi keenya rakkina garaa garaa keessa darba. Ba'aa garaa garaa keessa darba. Garuu achuma keessatti immoo waaqayyo ulfaata. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Rakkinni Daani'el
rakkachuun Daani'eel, dhiibamuun Daani'eel, afaan leencaatti darbatamuun Daani'eel mootota biratti Waaqayyoon beeksise. Waaqayyo inni jiraataan Waaqa Daani'eel jedhame galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni hundumtuu isa waaqessootu isaaf ta'a. Biyya lafaa keessa yommuu jiraattan jedhedha amma dubbiin Waaqayyoodha. Isa gaarii hojii keessan arganii abbaa keessan isa waaqarraatiif ulfina akka kennanitti akkaataan jireenya keessanii namoota gidduutti gaarii haa ta'u. Waaqayyoof ulfina fida. Namni Waaqayyoof jiraatu, namni jireenya gaarii jiraatu Waaqayyoof ulfina fida. Jireenya Waaqayyoof ta'u jiraanne Waaqayyoof ulfina laachaa jiraachuuf akka dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baayisu. Sadaqeenyatti akka jiraannuuf Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baayisu. Galateeffanna. Guyyaa kana wanta ta'eef gabaabsinee galateeffanna. Gooftaa keenya, Waaqa keenya, ati Waaqayyoodha, hundumaa gochuudhaaf yaa Gooftaatu danda'aadha. Waa'ee dubbii kee kanaatiif maqaan kee maqaa Gooftaa Yesuusiin bara baraan ololaa jedhu. Dubbii keessa jiraataa kanatti qabamnee yeroo hundumaa isaan jiraachuu akka dandeenyu biyya lafaa keessatti dubbii keetti jiraannee soogidda dhugaa, ifa dhugaa taanee siif ulfina fiduudhaaf akka dandeenyuuf nu gargaaruun maqaa Gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Yeroo keenya kana booddee jiru hundumaa irratti ulfaadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.